Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan kun daraaraadhaa irras sagantaa gabaabduu xiqqoo takkaan isin dhufee kan irraa barattan jee yaadu. In sagantaan keenya irra maal jetti wantoota torban kana tasatti hin qaanfatanii jetti maali biroo wanni torban kun ka tasatti qaanfachuu hin qabne wanni torban kun maali jaasii galtee in dogongora kee fudhachuu tasatti hin qaanfatanii akkana jechuun dogongora kee fudhachuu tasatti hin qaanfatanii yeroo jennu tarkaanfii jalqabaa guddinaa fi fooyyessuu nama takkaa dogongora itti fudhachuu irraa haa waan ta'eef kanaaf dogongora kee fudhachuu tasatti hin qaanfatinidha. Lammaffaa hiriyaa hiyyeessa qabaachuu tasatti hin qaanfatin. Galtee maaliif waliin jireenya yookaan hariiroo hiriyummaa keessatti sadarkaan hin jiru waan taateef jechuudha. Sadarkaan qabeenyaa, sadarkaan aangoo hin jiru waan taateef. Galtee kanaaf hiriyaan kee hiyyeessa ta'uu, dhabaa ta'uu, hiriyaa dhabaa yookaan hiyyeessa qabaachuu ittiin qaanfatini. Maaliif sababni isaa boruu beekaa ta'a, boruu hayyuu ta'a waan ta'eef ilmi namaa daggalagaa. Kanaaf tasa hiriyaa keetis ittiin qaanfatini jechuudha. Akkasuma warra kee sadarkaa ammarra jirtu ilaaltee warra kee ittiin qaanfatini. Bakka arra jirtu kanaaf sababni guddaan isaanii waan ta'eef. Si galtee soo warra kiyya akka dur maarree waan jedhamu waan agartee isaan warra baadiyyaatti tamarreetti warri kee akka fedhe ta'uu dhabaa ta'uu wallaalaa ta'uu maatii kee tasatti qaanfachuu hin qabu. Galtee maatii kee ittiin qaanfatinidha. Maaliif eenyummaa kee har'a irra jirtu kan irra teessee silaa isaaniin dubbachuu deemtu saniif galtee istaatas yookaan sadarkaa ammarra jirtu kanaaf bu'urri isaan san waan ta'eef kanaaf warra keetiin yookaan maatiilee ta'e tasa ittiin qaanfatinii sadaffaan. Afuraffaan gargaarsa deeggarsa gaafachuu hin qaanfatini. Ilmi namaa kan rakkan kan namatti hin haajanne kan walitti hin haajanne hin jiru waan ta'eef kanaaf deeggarsa gaafachuu hin qaanfatinii jedha. Deeggarsi gaafachuun dadhabina osoo hin ta'in mallattoo ciminaa irraa takka waan ta'eef akka dadhabinaan ilaaltee deeggarsa gaafachuu ittiin qaanfatinii. Shanaffaan wayaa yookaan uffata moofawaa yookaan dullacha ittiin qaanfatinii jedha. Maaliif uffanni dullachi yookaan wayaan suni taalentii kee yookaan dandeettii kee keessa kee jiru ibsuu hin dandeessu. Si galtee kanaaf wayaan ta'e dullattii cicciramtuu mala waan taateef uffachuu waan qabdu san uffachuu ittiin qaanfatinii. Maaliif huccuu keetiin yookaan wayaa qabdu sanii natti kan ibsamtu dandeettiin. Jahaffaan fedhii kee hordofuu. Fedhii keessa kee jiru hordofuu ittiin qaanfatinii. Maal jechuun akkana jechuun namni tokko gaafa fedhii isaa hordofee si galtee yaada garaa maaliif waan ilaalcha namni gamaa gamasii gamanaa ja'u gamaddi dhiisee fedhii isaa hordofee karaa ittiin fedhii isaa galma ittiin guuttachuu danda'u yookaan kaayyoo isaa ittiin galma gahuu danda'u jalqabee jiraachuu. Kanaaf fedhii ta'e hordofuu hin qaanfatin yookaan ittiin qaanfatinidha. Torbaffaan ammoo jireenya salphaa jiraachuu, jireenya haffalli ta'e jiraachuu ifirratti hin ulfeensin jiru. Abbaa qabeenyaati yookaan hanga guddoo qaba maratti akkasitti kan namni si marsiisu fi jireenya ulfaataa si rakkisu jiraachuu osoo ta'e jireenya salphaa haffalli ta'e jiraachuu ittiin qaanfatin. Maaliif nama keenyaatu maqaa jaalata. Maqaa jaalachuu osoo hin ta'in jireenya haffalli soosaayitii wajjin namoota addaa wajjin jiraachuu dandeessu bareeda waan ta'eef kanaaf jireenya simple ta'e galtee ittiin qaanfatinidha. Torban kana kanaaf qabadhee dhufee jira. Sagantaa kanarra caalu bareedduudhaan hanga walitti deebinu wantoota itti qaanfachuu qabnu ittiin qaanfatinii isin jedha. Kanaaf kunis daraaraati. Yoo isinitti tole laayikii subscribe godhaa. Ciao galatoomaa nagaa jiraadhaa.